Damako. Oh. Jirta. Jira. Maal sagalee keen dhabiita. Waa'ee mafeeyyimaa keenya yaaddeessee isa yaaddaara. Taphatuma malee taphachiisi gaafa irraa fagaattu natti hin tolu. Xiqqooma ishee yaaddeen waa'ee kee baay'ee na yaaddeessaara. Jitu. Jitu. Muka yeroo kana balbala rukutu. Ture ani nan bana. Nan bana. Mana Borson dhamti Maal ture? manni yaalaa Borson mana taa'e akka yaalii isaa hordofuuf murteessee ture. Ani immoo akka isa hordofuuf bakka bu'ee. Sorry, doctor. Baay'ee nama dhufteetti. Maal seeti? Ani akka tu'an tokko leegal. I think badaa siin kaffalaniif fakkaata bakka hojii keessanii kan miidhaas. Amma wanta godhisan jedhe hundumaa gootaa jechuudha. Naaf hin galle. Ani suuraan akka inni deebisee arguufis ta'ee iji isaa deebi'ee akka inni ilaalu barbaadu. Maal? Wanta inni godhisan jedhe hundumaa gootaa qarshii amma barbaadu si kaffala. Qoosaa jirta? Fayyummaa irratti qoosaan hin jiru. Naagala amma waan isaa dhiise abshaala ta'e jireenya kee jijjiiruu kan danda'u qarshii hojjettee miidhaa waggaa guutuu kan isaan si kaffaluu dandeenye si kaffala. Tole? Ifama Borson bira na geessuu dandeessaa? Tutti yaadde gaariidha. Isaan biraan nanta garuu itti yaadde. Suuraa doktariin kee dhufteetti. Tole. Borson. Kam jirtu? Akkam. Galata waaqaa. Nagaa. Akkam. Naguma. Jirra galata waaqaa. Akkam. Nagaa. Jabaatanii? Noor. Kami haalli keessan? Amma maan jedhu. Maal jettanii? Amma maan jedhu. Ifama. Dhiisa maan dhiphatiin ani nan arga. Ani wanta dhaguu baay'ee natti ulfaatinnaan akka waan bakka hojiitti kufee duddaan miidhamee iji koo jaameetti fakkeessaa jira malee iji koo ni arga. Dhugaa keetii? Miidhamni iji kee sirriitti ni argaa? Eeyyee dhugaa kooti. Doktoroonni duraan na yaalaa turan. Sitti namni hoo? Ani homaa dhageenye. Maaliif kun hundi maaliif barbaachise? Maaliif akka barbaachise sittin agarsiisaa kottu. Bareedduu koo waan kanatti hojjetu sababiin isaa yoo kan baay'isee yaadamuu Doktor, Dammaku, akkam taatanii? Nagaa jiru. Yaaltiinni? Akkamirra jira haalli fayyaa isaati? Baay'ee haala sodaachisa. Carraan deebi'ee arguu isaatti baay'ee. Kana booree carraa qabachuudha. Dammaku akkasin jedhee. Ni ammaatti akkasin jedhee. Akkas ta'uu qabu. Har'a carraan atiitti argitu baadha jechuun boor deebitiin argitu jechuudha. Jabaachuu qabda Borson. Dammaku tasgabbaa'ee tole akkasin ta'een. Doktor, galatuma baay'ee. Galatuma. Deemta? Borson dhufeenyi isin hubadha. Eshi galatuma guddaa galatuma faana.
Siiniin damma ko. Maal jetti? Eegas dhukkubee kaasee hojiin sun seeraan deemaan jiru beektamti. Jechuun sababa achiin jirree fi hojiin seeraan deemaan jiru. Utuu anaan bakka na buustee immoo hojichi seeraan hin deemee yaada. Yaada gaarii. Anis isuma yaada ture. Gargaaraan kunaatu waan jiruuf waraqaa dhimma kana wajjin wal qabatu tokko mijeessinaan isa waliin taatanii xumurtanii hojjechuu dandeessa. Yaada gaarii. Damma ko dhugaa baay'ee natti toleera. Hojiin seeraan waan deemaan jirree fi utuun bakka sana bu'ee baay'ee hojiin gaarii ta'ee deemee yaada. Baay'ee natti tolee. Rakkoon qabu. Fayyitee immoo bakka sanatti akka deebitu abdii qaba. Rakkoon qabu damma. Rakkoon qabu. Egaa har'a akkuma beekamu sababa jijjiirraa aangootiif jecha sanaan jiru hundumtuu qophaa'eera waan ta'eef mallatteessinee xumuraa jechaadha dhimma kana. Kanaaf immoo isaan bakka kanatti nu mallatteessanii nu mirkaneessu hedduu sirriitti beektoonni bakka kanatti. Waan baay'ee namatti toludha. Hanga yaadni olitti xumurameera jechuudha raawwatee. Ati galatu egaa immoo raawwateera. Suuraa carraa gaarii siif hawwa. Dhaabbaticha akka kanneen fa'aa waan nama dandeessee galatu. Hojjetu. Baay'ee waan jirjiraa jirti sitti fakkaatu. Maal jechuudha? Sanadi isin amma mallatteessitan kun hoogganaa seeraa koo wajjin gorsaa seeraa koo wajjin mari'adhee sanada faayidaa tokko hin qabnedha kan isin mallatteessi. Yeroo amma kana natti taphachaa turte jechuudha. Eeyyee. Guyyaa amma kana. Natti taphachuu masitu natti taphate. Garuu amma callisi. Iji koo jaamaa dhalaata jedhe. Callisi isin jedhe. Waraqata isin amma mallatteessitan kana fudhattanii dhaabbata kiyya saamuudhaan mucaa kana wajjin hoogganuuf. Carraa gaarii isiniif hafu waan gaarii hojjettan carraa gaarii dhugaadha. Callisi isin jedhe. Narraa gadi ba'a. Homaa tokko hin barbaadu. Narraa gadi ba'a. Sin arguu hin barbaadu. Ati immoo namichi addaggeenadha. Bakka ni dhaabadhutti yoon si arge si ajjeesee soorata hallaatti si taasisa. Ka'ii baay'ee mana kooti. Suuraa maaloo. Baay'ee narraa deemu. Suuraa. Narraa. Erga wal arginee yeroo dheeraa ta'eera. Maaliif akka kanatti baddan garuu? Muruuko maaliif baddeeti? Maal hojjechaa jirta? Wanti haaraan maaltu jira? Wanti haaraamtu hin jiru. Garuu hojii wayii eegaleera. Namatti tola. Eessatti maal jalqabde? Asuma naannoo mana keenyaatti kaaffee banameetu jira. Achi maanaajara ta'een hojjedha. Kaaffee keessa hojii humna hojjechaa oolta jechuudha? Sanumaayyuu guyyaa guutuu namaaf ergamaa oolta? Yoo namatti hafee wayii. Sirriidha sallee hojichi ni ulfaata. Garuu immoo jiraachuuf akkasumas maatii kiyya deeggaruuf dirqama hojjechuu waan hin qabuuf. Hojii koo haa ta'u maaliif badde? Anis hojii xiqqoo tokko eegaleera. Mana maxxansa kitaabaa baneera. Fakkeenyaaf amma maxxansi kun kan kooti. Magaalaa kana keessa hojii akkasii kan hojjetu nama baay'ee akka ta'e garuu beekta? Ani hojiidha jedhee kana ni eegalu. Yoon eegalees immoo nan dhiisa. Mee waa'ee kee nutti himi. Atoo maal hojjechaa jirta? Jireenya bareedaa ta'e akkati jiraachaa jirtu shakkii tokko illee hin qabu. Ani hojiidha jedhee waan tokkoyyuu harkaan hin qabu. Ani nama jabaatanii hojjechuutti amantu osoo hin taane nama gamna ta'utti amantudha. Akkasumas immoo yeroo kootti sirriittiin itti fayyadama. Amma inumaayyuu abbaa qabeenyaa tokko faana jaalala eegaleera. Maal? Dhugaa moo? Eeyyee. Kiraa mana kanaas sasiif kaffala jechuudha kaa. Lakki kireeffadhee miti manichi kan isaati. Inumaayyuu galgala yeroon baay'ee isa gammachiisu bakka namni hin jirretti natti heerumtaa jedhee na gaafate. Anis tole hin jedheen. Kana jechuun immoo qabeenyi isaa walakkaatti kan koo ta'a jechuudha. Dhugaa baay'een siif gammade. Beeka bareedduu koo.
Ani immoo akkamitti akkasiin abbaa qabeenya argachuu dandeessanii fi akkamitti akkasiin kiyyeessitanii isiniin barsiisa. Sana booda atis hojii keessa kaaffee jettu kana ati immoo hojii keessa bu'aan qabne ni dhiistu. Akkasidha miti? Dhugaa osoo ta'e baay'een jaalladha. Jireenya qananii jiraachuu baay'ee nawwa. Sirrii kee jette. Jireenya akkasii baay'ee namatti tola. Garuu qabeenya namaa irratti akkas gochuun xiqqoon ulfaatu. Urjii dammaqoo. Akka yeroo ta'e malee amma dhugaa dubbachuu fi jireenya qananii osoo hin jiraatiin eenyutu waa'ee sirrii fi waa'ee dogoggoraa yaada jetteeti. Dammaqoo maali yeroodhaan maaliif deebitee si dhukkubee moo? Lakkina dhukkubee miti bareedduu koo. Walgahii marsaa jalqaba dhume jennaan hanganni marsaa lammataa eegalutti tajaajilaachuu barbaadee dhufe. Nagaa. Dhirta miti? Riyyuu tokkodha. Akkam? Akkam nagaa keessanii? nagaa miti. Kitaaba kana eenyuuf fide? Kitaaban yeroo dheeraatiif barbaadaa ture miti kitaabni kun? Maxxansa koodha. Waan ajaa'ibaa. Kitaaban gabaarraa barbaadee dhabe kitaaba kanaa fi jildii tokkoffaa kitaaba seenaa Oromoo jedhu ture. Waan baay'ee ajaa'ibaa. Uffata koo jijjiirradheen dhufa. Dammaqoo laaqana dhiyeessu nyaattee baata? Lakki natti barfata waan ta'eef natti hafu. Garuu irbaata sana affeera sanaan jette sanaan daganne akkuma jirutti jiramti. Ani irbaata sin affeera sin jedheera. Hin dagatte moo galgala akkas naan jettee turte. Dammaqoo hin daganneen. Nan dhufa. Akkamitti osoo nan beeksisee dhufuu danda'e? Maalichi kan isaa miti moo? Ta'us furtuunaa laateera waan ta'eef na beeksisu turre bira. Sirriidha. Amma eenyutu irbaata jedhee amma isa eegaa bulaga. Waan kana mudalleteera. Kennaa godhee laadhaaf naaf hin laattu? Maal rakkoo qaba bareedduu akka gaariitti sii laadha malee. Galatoomne. Kanaafuu irbaata hojjettee eegdaan jechuudha ka. Eenyutu annatu lakki. Paastaa ajajiin sugummoo qofaatti ajajiin isa walitti ta'u ishee laadha. Jedhaagaa yeroo gaarii qabaadhaadhaan deema. Nagaatti. Nyaanni kun fooliin isaa waan baay'ee urgaafaman nyaadhutti ariifadheera. Waaw! Baay'ee mi'aadhuudha. Argi kee eebbifamu. Dhiisi malee Dammaqoo. Abbaa manaa koo ta'uuf jettamti. Kana caalas kunuunsuun qaba. Galatoomne. Kennaa kana sila waan ilaaltee jaallattee fi siif fite. Waaw! Ayii kan buutiire? Yaa'ika. Ilaaluuf sardameera kanaaf dafee ni kan buute. Kitaaba kana naaf iddee baay'een gammadee dhugaa galatoomii bareedduu. Dhiisi malee kana caalaatu siif mala. Garuu haasofnu kitaabota baay'ee waan barbaaduuf hiriyaa keessa naa wajjin wal quunnamsiisuu dandeessaa? Maal rakkoo qabaree hojii isheedha miti? Tole bilbila isheen siif ergaa. Tole. Siif erge. Tole. Nan barreessaaf kanaan achi boriin bilbilaaf. Tole. Dammaqoo. Maal taate? Waa'ee gaa'ela yeroo darbe jetti sana akkam goote? Baay'ee natti tola abbaa manaa kee ta'uudhaaf ariifadheera beeki. Akkas taanaan namatti tola. Ani haadha manaa kee ta'uuf baay'ee ariifadheera. Baay'ee galatoomne. Sin jaalladha Dammaqoo. Baay'ee illee baay'ee. Tole. Haa dhugnu dhugaa. Akkam? Nagaa keetii? Noor? Akkamati? Nagaa keetii? Jira. Hojiin akkam? Hojiin bareeda si biroo? Hojiin kun akkuma biraallee gaadha. Yaala bareedaatti siif deemaa jira.
Har'a maaltu gara nasi fidee? Har'a hojii xiqqoo tokko eegalee ni beektaa? Yaali meeshee ta'a. Dhimma darbee sana irratti isa mari'achaa turedha? Eeyyee sana. Akkasii? Waraqaa wayinaa beelii mallatteessisiisu dhufeen walga'ii seenii na jalaa ture. Ati naguma dhufte? Abeel hojiin kutooraa akka nama qabatuuf na gargaaree ture. Sumaaf jedheen kennaa kana kennuuf hin dhufe. Ammayyuu mana maxxansaa sana keessaa daakuu waraqaa jala naanna'aa oolte jechuudha? Eeyyee hojjechaa man jira. Abeel wantoota jiran erga naaf sirreesseen booddee haala gaariitti naaf deemaa jira. Ilaa hojii bareedu. Ati yeroo namni gamna ta'e isiin jedhu nama dhageessu. Hojii dadhabbiinsaa guddaa bu'aan isaa immoo xiqqoo ta'e jala fiiguu jaallatta. Maaliif akka kiyya kanatti gamna taatee abbaa qabeenyaa tokko jala lixxeen jiraattu? Fakkeenyaaf ani waraqaa kana irratti mallatteesseera. Amma immoo Abeeliin hin mallatteessisa. Sana booda haadha manaaf abbaa manaa taanaa jechuudha. Kana jechuun immoo qabeenyi hundinuu kan waliin keenyaa ta'a jechuudha. Naaf hin galle. Waliin mallatteessitanii qofa haadha manaaf abbaa manaa taatu moo Abeel cidhaan barbaadu? Eeyyee ani maaliif akka inni cidhamaan maal jedhuuf carraa laadhaa? Waan hundumaayyuu ariitiidhaan hin xumuru. Sana booda immoo hagan isa hiikee qabeenya isaa walakkaatti radhutti baay'ee jarjareera. Akkas gochuun garuu sirriidha. Maal jechuudha? Jechuun koo wanta ati gochaa jirtu sirrii mitis cubbuudhas isumaayyuu immoo Abeeliif wanti kun hin maluuf. Maal jechuudha? Jaallatteen immoo? Bakki jaalala miti. Inni hojiin koo akka daandii naaf qabatuuf nama oolmaa naaf ooledha. Kanaaf immoo ati yeroo shira irratti taphattu callisee si ilaaluu hin danda'u. Maal jechuu barbaaddeeti? Dubbadhu kaa maal yaaddeeti? Na dhageessaa? Ani hiriyyaa kee ta'een malee diina kee ta'ee nan beektu. Qaba akkasii ana waliin dhaabe. Si galeeramti? Bareedu. Lubbuu ko ifama guddaa walgeetu baay'ee rakkatti dheerate baay'ee rakkatti dheerate waan an godhudha. Hojii akkamati nagaa keessa jirtaa? Har'a akka beellama qabnu garuu beeku jira. Eeyyee beellama hin qabu sirrii jettee. Nooraa maal? Ta'i wali. Abeel oolmaa kootee jirta kennaa xiqqoo kan siif kennu barbaadee as dhufe. Rakkachuun sirriin ture jirti. Rakkoon qabu waan naaf kootee yeroo madaalamu xiqqaadha. Baay'ee galatoota. Kan qabu. Jedhaa kana caalaa turuu hin danda'u. Deemuu qaba. Ishii yeroo gaarii si faatu. Bareedu. Eelaan ture miti? Baay'ee. Walgeetuuf akkatti dheerate waan nan godhuudhaaf. Lubbuu koo ani mallatteessee raatti irratti mallatteessiti galgala fidii kottu. Ani immoo irbaatatti jaallattu nu jedhee seegaa. Natti tola. Yeroo gaarii. Abeel hin mallatteessin. Maal taatee hojii rakkoo jira moo? Abeel akkamitti akkasitti moo hin beeku. Garuu waraqaa qajeelaa kanatu mallatteessitu ta'ee gaariidha. Ila maal siin kun nama akkati beektu miti. Wanta hin beekne baay'eetu jira. Waa'ee maalii akka haasaa jirtu garuu beektaa? Beeka. Amma nuuf akka nutti ulfaatu beeka. Garuu isheen qabeenya kee barbaaddee akkasitti heerumtuu fi ishee qabeenya kee gargar irratti hin booddee immoo sirraa akka gargar baatu nutti hin teetti. Kanaaf wanti kun utuu sitti hafee gaariidha. Isheen gonkumaa dogongortee akkas gochuu hin dandeessu siif galee. Kanaaf maaloo naaf ba'i.
Maali dhalli namaa? Dubbisi kaa. Waraqaa yeroo gaa'ila keenya waliif mallatteessinedha. Anaan immoo waan nageef asumatti akka dhaabbatu barbaada. Qoosaan akkasii kun ammayyuu jiraa? Inumaayyuu immoo yeroo waliif mallatteessinu qabeenyi hundi isaa kan waliinii keenyaa ta'edha. Kanaafiyyuu kan koo ammumaan barbaada. Waa'ee amala keetii kana kanaan dura yeroo namni natti haasa'anii hin amanuun ture. Garuu maal sitti fakkaate? Waan si ajaa'ibu waraqaa kanarratti kanan mallatteesse qabeenya erga wal fuunee booda horannoo akka qooddannuudha malee qabeenya kanaan dura qabnu akka qooddannu miti. Kanaafiyyuu qabeenya waliin qabnu hin qabnu jechuudha. Maal? Gannaa ba'i maal? Sinamuu kan kana hundumaan na godhe. Na gadhiisi. Na ajjeesaan na gadhiisi. Na gadhiisi isin jala na gadhiisi. Na gadhiisi. Simbo?